Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaa 89 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Beeksisa waamicha qeerroo idil addunyaaf qophaa'es ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa qophii addaa mata dureen isaa gootummaa jedhu kan isiniif dhiyeessu ani Jiituu Gadaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Fincilli xumura gabrummaa golee Oromiyaa mara keessatti babal'ate. Oppiidiyoon magaalaa Finfinnee keessaa shoroo tokkoyyuu akka hin qabne ifatti mul'ataa jira. Maqaa koomaandii poostitiin dararri ilmaan Oromoo irratti hammaate kan jedhuu fi kanneen biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf jaalnolee guttaa. Fincilli xumura gabrummaa magaalaa Jimmaa ganda Qocii keessatti saamichi lafa magaalaa babal'ate. Erga labsii hatattamaa baafatanii asitti saamichi haala ulfaataan nurratti adeemsifamaa jira jechuun komii gurguddaan uummata magaalattii irraa dhoofamaa jira. Lafa magaalaaf manneen magaalaa keessa jiran tooftaa pilaanii daballii yookaan dachaa ta'e jechuun nama dhuunfaa saamanii uummata Oromoo irraa kaasanii namoota qabeenyaa qaban lammii biraa bakka buusuun guyyaa gara guyyaatti waan nurratti adeemsifamaa jiruuf dubbiin mootummaa wayyaanee nurratti raawwachaa jirtu hamaadha. Torbee kana keessa qofa manni 2 ol diigamee jira. Gatiin beenyaa namoota lafa isaanii irraa kaafamanis kan hin jirree fi ginni alagaa kun uummata Oromoo dinagdee isaa irraa mancaasuun uummata dinagdeen gaaga'amu gabroonfatee bulchuuf sochii dabaa farra uummataa ta'e Oppiidiyoon wayyaanee gooftolii ishee waliin uummata Oromoo irratti raawwachaa turtee fi itti jirtu ta'uu qeerroon Jimmaa ibsuun gocha kanas uummati jabeessee falmatuu qofaan bilisummaa ofii gonfatee sirna gabroonfataa jalaa bahee ulfina ofii isaatti deeffachuu akka qabu dhaamee jira. Oppiidiyoon magaalaa Finfinnee keessaa shoora tokkoyyuu hin qabdu. Bara 2005 keessa filmaata darbuuf jecha gaaffii fi faccifannaa mirga abbaa biyyummaa ofiitiin wal qabate dhimma magaalaa Finfinnee irratti uummati Oromoo dhiyeesse yaaddoftee abbummaa maqummaa fi miidiyaa qofaan sirni alagaa wayyaanee Tigraay teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedha jechuun beeksiftee bulchiinsa maqummaa fi dhaabuun ishee ni yaadatama. Oppiidiyoon yeroo sii kaastee uummata abbaa biyyummaa magaalaa kanarraa qabuuf kan heeraan tumamellee gaafatu dhabuun hanga har'aatti FM miidiyaa ololaa yeroo sana Finfinnee irraa tamsa'a jedhamellee hanga har'aa kana magaalaa Adaamaarraa maqaa FM Finfinnee jedhuun tamsaasamaa jira. Adeemsi Oppiidiyoon teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedha jettes uummata Oromoo afaan faajjii taasisuun malee hanga ammaatti homaa abbummaa akka irraa hin qabne ta'in gidduu kana magaalaa Finfinnee naannoo Piyaasaa Birbirsa Goorotti ta'aa jiru ni mirkaneessa. Ta'in kun magaalaan Finfinnee magaalaa teessuma guddittii naannoo Oromiyaati jecha mootummaan naannoo Amaaraa BADN hundeeffama isaa waggoota 36ffaa Birbirsa Goorotti kabajachaa jira. Asirratti wanti nama dhibu magaalaa teessoo Oromiyaati yoo taate magaalaa kanarraa taaskonni tajaajila uummataaf ramadaman illee gara magaalota Oromiyaatti kanneen akka Buraayyuu, Sulultaa, Sabbataa fi Lagaxaafootti kan hin ramadamin taaskii dhabee uummata Oromoo dhaabbatus yeroo hunda hiriiraan rakkachuunis naannoo Oromoon baay'inaan jiraatu ta'uunis beekamaa ta'ee jira. Walumaa galatti Oppiidiyoon ergama TPLF baachuun alatti gaafuma takkaa'uu gaaffii uummata Oromoo deebisuuf kan dhaabbatte waan hin taaneef uummati Oromoo gaaffii abbummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu jabeessee akka itti fufuu qabu odeessi qeerroo Finfinnee Birbirsa irraa beeksisee jira. Oromiyaa keessatti waraanni koomaandii poostii badii ilmaan Oromoo irratti dalaguu ittuma fufee jira. Fincilli xumura gabrummaas itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina Wallaggaa Aanaa Raalluu Assaabii magaalaa Naangootti qabeenya dureeyyotaa akka hin sochoone ittisamuun konkolaataa fi dogdoqqeewwan isaanii waraanni koomaandii poostii wayyaanee hojii geejjibaa fi daldalaa akka hin dalagne ittisuun dhorkuun magaalaa Aanichaa Naangootti sassaabee hojiirraa dhorkuusaa odeessi qeerroo Laaloo Assaabii Naangoorraa beeksisee jira. Oduudhuma wal qabateen Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Galootti dargaggoonni Oromoo ganda Iluu Hagaloo irraa moobaayila keessan keessa alaabaan adda bilisummaa Oromoo jiraa fi isintu manneen kaabinootaa gubee maqaa jedhuun dargaggoota Oromoo hedduu isaanii hidhuu maddeen qeerroo bakkichaa gabaasan. Dhumarratti mormii maastar pilaanii Finfinnee bara 2014 keessa ka'een wal qabatee barattoonni Oromoo murtii malee hanga yoonaa dararamaa jiraachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan barattoota kaanitti murtiin dabaa sirna wayyaanee torban darbee keessa kennamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan Abbabaa yookaan Nimoonaa Urgeechaa Yuunivarsiitii Haromayaa irraa bara 2014 keessa qabamee kan ture guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 28 bara 2016 manni murtii lidataa dhaddachi 19ffaan murtii dabaa waggoota 15 irratti murteessee jira. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa irraaf jenne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Deeggarsa qeerroo idil addunyaa damee Minisootaa. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. Bakki isaa 465 Makubiin State Paul MN 55103. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Lammi lammummaa biyyaa yakkamne bitaa madoofne mirgaa quuqamne. Du'aa firiirree martuu dhaabbannaa ifiif dhaabbannee dantaa kenna dhaala dhalootaatiif dabarsina. Dhabuunnaa namtuu ni wareegamu dhummaan kaffallaa ni tuubaafatu. Samantu si wareegamna dhummaan kaffallaa ni tuubaafata si dhabbata. Sammuu farra hundarra jira jaalallaa dhafiif biyya baafii. Osoon dubbatee waa isi yaada isin nu ga'ee qaroominani adaasisannee dachii haadhafi naa keerkaa kumaan jallifnu dhabuu bimmaa kee bonan fakkeessu.
eebbifamtuun duutu. Addummaa sochii qabsoo kallattii Indee walabaa bantii odaatti. Ija ol fudhaa barii fakkaatti. Ija ol fudhaa barii fakkaatti. Hundinuu odaatti kaatti. Kan qalbii dhabanii jechuun dhabanii. Ya bareedaa biyya abbaa ofii miidhagdeetti dachii haadha fi. Ya bareedaa biyya abbaa ofii miidhagdeetti dachii haadha fi. Si kan du'anii kan wareegamanii kan qalbii dhabanii jechuun dhabanii. Sadoo lafee gootota dungoo dukkanaa cubbaa walabaa. Asxaa kabajaa bilisaaf nagaa jaalala jaalawwituu hanuuraa. Siiniin jiraadhaa mallattoo eenyummaa. Siiniin jiraadhaa mallattoo eenyummaa. Goota gameetti ayyoo si caalaa. Gootummaa Oromootiif lammiileen alaa fi diinni ollaa Oromootuu nafin barreessaniiru. Ragaas ba'aniiru. Kan dhiironni barreessanirra waan dubartoonni Goojjam dhiira isaaniitiin jedhan kun qofti ga'aadha. Ahmed Alloo Biloo Jooroo Tiltil Baree Coomman Gabtoo Qarra Yegoojjam Gabaree. Bara 1840moota keessa hattoonni Goojjam keessaa ka'anii uummata Oromoo saamuuf naannoo Horroo Guduruutti yeroo nam'an waraanni riphee lolaa Gadaa Laaqii keessatti eeggatanii haleelanii achitti isaan fixaa turan. Keessattuu Laaqii Raaree Coomman lola kanaaf mijataa akka ture loltoonni yeroo sana filachuu isaanii barrooleen seenaa Oromoo galmeessaniiru. Yeroon kun yerootti Abisheen weerartoota yeroo lamaa ol ofirraa qolatee fi humnoota akka Qadiidaa Wannabee, isa Jimmaa Raaree, Teessoo Qannoo, isa Amuruu Jaartee fi Soorii Galaa isa Jimmaa Gannatii warra alagaa wajjin Goojjam irratti quunnamtii tolfatuun waraana Oromoo naannoo sanaa irratti geggeessuuf utuu jiranii tokkummaa dhabuu Oromoota Horroo Guduruu kan hubatte haati mootii Gudayyaa Dojaa Arbaas akkas jette jedhama. Mana kee maddiitti addaraasha jaaruu kan maccaan ilaalu kan aangoo wal saamu obboloota keetii kan garaan gubatu ashkaroota keetii. Barroon sirna Gadaa qomoo Maccaa walaloo aadaa kana barricharraa fuula 282 irratti addaraasha jaaruu kan maccaan ilaalu kan inni mul'isu dhufaatii nafxanyootaati jedhee jira. Kan aangoo wal saamu jechuun ammoo Oromoon nafxanyaa jalatti bara sana aangoo argachuuf jedhee wal dhabuu isaati. Wal dhabdeen bara sanaa utuma gootummaas akkuma bara sanaa qabnu ammas nutti deebi'uu fi qaaniin Oromoota bara sanaas har'as nu mudachuuf hin jiru laata. Gootummaan adeemsaa fi akkaataa garaagaraa itti goota nama jechisiisan qaba. Kan baratee barnoota isaatiin uummata isaa tajaajilu, kan gaafa rakkoo waammatan, kan gaafa dhukkubaa waammatanii fi kan gaafa manni itti duufu waammatan darbees oolmaa addaa fi hawaasa isaanii tajaajilan jajjabeessan goota jedhamuu malu. Haa ta'u malee gootummaan Oromoo ittiin wal faarsuu fi bakka guddaa kennuuf gootummaa diinaa injifachuuf kennamudha. Bulchiinsa Gadaa Oromoo keessattis lafti kutaan gosaan hambisamaan nama oolmaa isaaf oolee fi gootaaf Oromoon cabsee kenna. Gadaan Oromoo bulchiinsummaarraa cabaa abbootii Gadaa jedhamuunis akka qaama aadaa hawaasaa tiksuu fi kanarraa kanaaf immoo alagaan ilmaan Oromoo si'anaa akka bulchiinsa Gadaatiin hin hoogganamne gochuun bulchiinsa Gadaa cabsuun
gootummaan Oromoo, amantii Oromoo fi hawaasummaan akkasumas dinagdeen Oromoo akka faana golgolaa'u ta'eera. Kadhannaa gootummaaf godhamu. Oromoon bulchiinsaa fi amantaa mataa ofii qabaachaa waan tureef haala jiruu fi jireenya isaa keessatti amantaa mataa isaatii kana wajjin akkaataa qaalluun Oromoo fi heerri tumaa ajajutti waaqa kadhatuu fi kana jechuun namni kamuu ayyaana dachee, ayyaana abbaa fi ayyaana booranaa ni bulfata. Baarentuu fi boorana keessatti kan maqaa adda addaatiin ayyaaneffatamu ta'ullee ayyaanichi Oromoo mara biratti wal fakkaataadha. Kana malees hayyoonni Oromoo fi ilmaan baarentummaa tokko tokko ayyaanni booranaa kun ayyaana yaa'iiti. Baarentummaa birattillee ni kabajama jedhu. Gara ijoo yaadan ka'eefitti yeroon deebi'u Oromoon bakka maratti ilaalcha tokkoon ayyaana bulfata yookaan wadaaja bulfata. Akka aadaa Oromootti ateetee irratti yoo ta'e dubartiin horii jettee facaasaa intala ishee heerumte yoo ateetee irratti waaman mataatti biiftee haati lubbuudhaan buna qalaa tuqxee fi horii jettiin. Yoo qarree hin heerumne taate immoo facaasicha lubbuu jala qofatti facaasuufiin lubbuu dheeradhu jedhamaaf. Kan ilmaa garuu akkas miti. Gaafa ayyaana bulfatan damboobbatanii qalanii dhiiga addaan tuqanii adda godhu jedhuuni. Oromoo Tuulamaa biratti biluu bilachuu jedhama. Addi kun gootummaadhaa fi dhiira akka onnee godhatu, akka gootummaa leellisuu fi akka diina dura dhaabbatuuf umuriin ni keessa jiru kan hanga qondaalaatti gootummaa leenjisama, ni faarfama, ni leellifama. Ilmi tokko ga'ee fuudha dhaquudhaaf kan gootummaan adda diinaa deebisuu irratti hirmaatee muratee yoo fuudha dhaquu barbaade intala gootaa utuu hin shinshin fuudhee gala. Abbaan intalaa goota yoo ta'e gooti akka intala isaa fuudhuu fi firooma gootaa waan barbaaduuf adda diinaa irratti ilmi tokko gootummaa muratee qabate yoo dhaqe intalli maatii birattillee itti gammaduun kennamtiifi. Aadaa boonsaan kun bara 2007 naannoo Arsii Lixaa gada Basaasaa Aanshaa keessatti raawwateera. Qubattuu fi hambaan nafxanyaa uummata Oromoo naannoo sanaa yeroo rakkiftetti gootichi Abdallaa jedhamu harcaatuu alagaa uummata isaatti roorriftu itti ba'ee gorra'ee ishee fixee muratee gale. Yeroo kana Abdallaan hawaasaa fi maatii Oromoo irraa dhalate akkuma boonse gaafa inni gale kormatu qalameefi. Caccabsaa cabanii buluu caccabduu cabashee du'uu maal godhu lajuu jabbaa warraa kanaaf cabuun tasumaafarraa. Walaloon aadaa sirba balbala dhawwannaa irratti yeroo dargaggeessi fuudha dhaqu qarreen akkanaan arrabsiti. Caccabsaa yeroo jettu kan ishee to'atuu fi hoogganu jechuudha. Caccabduun lugna kan haadha manaa yookaan jaartii isaarraa rooroo hin ittisne, kan daldaltee hin fadanne, kan qottee hin galfanne jechuudha. Namni hojii akkasiin hojjenne kun caccabduu waan taateef haati warraa yeroo hunda maatii jiraachisuu fi mana dhaabuuf jecha caccabdi. Caccabduu cabashee du'u kan jettuufis kanumaafi. Micciirraa yookaan bitawaa. Faayaan kun yeroo ammaa kan hawaasa Oromoo biratti beekamu irra darbee diinni Oromoollee qabsaa'ota basaasuuf jecha hanga ofitti hidhanii deemutti ga'aniiru. Ta'ullee aadaan gootummaa uummati kalee qabu hafee har'a diinillee harka mirgaatti hidhatee deema. Garuu akka aadaa Oromoo kaleessaatti kan harka mirgaatti kaawwatu goota gootummaansaa beekameefidha. Lootii. Lootiin faaya gurratti kaawwatamu yeroo ta'u innis dhiirri gurra bitaatti kaawwata. Gootummaan kanaa ajjeechaa adamsaadhaanis ni keeyyatama. Konkona yookaan calcala fardaa. Waraana yookaan gugsii fardaa irratti Oromoon diina injifatee meeshaa diinarraa booji'e yookaan waan gootummaa isaa ibsu akka faayaatti farda isaatti hidhatee deemuu danda'a. Kun immoo gootummaan akka dagaagu taasisa. Eeboo Bashir, Boodee yookaan Xeerguuree. Namni eeboos ta'u meeshaa ittiin diina ofirraa deebise ni jaallata, ni kunuunsa. Dhalootattis dabarsa. Abbaan yoo du'ellee ilmi isaa eeboo abbaa kootii kan inni ittiin yeroo akkasiitti roorroo ofirraa qolatedha jedhu. Naannolee Shaggarii fi Wallaggaatti hamman qoradhetti gaafa gooti boqotu meeshaalee gootummaa akkasii qabatanii yaadannoo isaatiif boo'uufi. Kunis gootummaa dhaloota dhaalchisuufi. Isaan armaan olitti eere kun akkaataa itti Oromoon gootummaa guddifatu yeroo ta'u, bulchiinsa keenya cabuu isaarraa kan ka'e har'as harka alagaa jala jirra. Jala teenyes daandii ittiin ba'umsaa wal gaafanna. Rakkoolee qabsoo Oromoo keessaa tokko gootummaa Oromoo kaleessaa dhabuu waan ta'eef isaan kana fooyyeffachuu qabna. Tokko. Sabni kamuu akkaataa jireenya mataa ofii waan qabuuf Oromoonis akkaataa kaleessa Oromoon gootummaatti leenjisuu fi
Isas waraana ammayyaa waliin walitti fiduun dirqama. 2. Oromoon seenaa akka ibsutti dubartii fi daa'imman manatti hambisee lolatti bobba'a malee kan kufe kaasee awwaalaa darbatee waraanee gumaa baasaa ari'a malee boo'icha illee du'a dhiiraa irratti ofii hin boo'u. Kan boo'an dubartootaa fi ijoollota yeroo waraana irraa deebi'an jechuudha. Warri jaalli isaanii biraa kufee fira isaa boossifna hirmii baafachiifna jedhu malee ofii yoo faana boo'an illee kan boo'u irra jireessaan warra manatti hafe isaan sun gumaa baasanii fi utuma gaddanii kaan jajjabeessu. Marsaalee hawaasaa irratti boo'uu dhiisu dhiirri Oromootu gadduu maqaan hunduma isaanii warra marsaa hawaasaati. Marsaalee hawaasaa irratti boo'uu dhiisu. Dhiirri Oromoo utuu gadduu ciniinnatee obsee utuu keessaa boo'i godhuu obsee jaala isaa awwaalee kan adamu yookaan baqqoo bu'e yoo ta'e illee warra isaa boochisee boo'a malee boo'ichi iddoo qaba waan ta'eef idduma argetti akka dabeettiitti hin boo'u. Kanaaf miidiyaalee hawaasaa irratti boo'uun jijjiirama akka hin finne hubachuun gaafti nama keenyaa fi waliif boonyus amma akka hin taane hubachuun obsa godhannee tarkaanfii bilisummaa keenyaaf barbaachisaa ta'e dhiyeessu. 5. Oromoon gootummaa himachuu yoo barbaade isa kaaniin addeessu. Jaal abaluun akkas godhee jaal isa kanatu akkana taasises hin jedhu. Yoo diina ajjeesee dhufe ta'e akka aadaan kenneefitti si dura geerara. Yoo yeeyyii ajjeefte itti aanta. Leenca yoo ta'es itti aanta. Akkanaan geeraraa gootummaa ofii ibsatu turan. Gootummaan kun yeroo ibsamu ta'ii hojii keetii akkanaan taasise akkanaan akkas taasise jettee geerarta malee olola jibbiinsaa fi tuffii irratti hin ooftu. Innis atis yeroo himattan hawaasi madaalee kan isa caalu faarsa. Fakkeenyaaf ajjeesaa lamatu yeroo wal qeeqan naannoo Oromiyaa lixaa Wallaggaatti akkana waliin jedhu. Inni tokko baqqoodhaan dhufe jedhe. Jimma baqqoo seetanii isa rakkoof ceetanii buna buutuu abbaa garoo uffattuu kan dheeraroo dhaqaaf galeen kaanneeree masaaqulan baanneeree. Warri akkanaan qeeqaman mikkiiraman yeroo mikkiiruu kan geerarsa kanaan deebisan gom'ituun gommoon buutuu goommana buuti malee gom'itee duuti malee. Kana jechuun uffattuun kan dheeraroo warri Goojjamee Wallagga qaxxaamuranii buna bu'uuf Jimma deemu. Akkuma isaaniiti malee isin baqqoo hin dhaqne yeroo jedhuun isaan akkas jedhaman kun immoo gom'ituu yookaan kan baay'ee yeelaltuu taate immoo jimmuma sanayyuu hin dhaqxu jechuun deebisuufi. Hawaasis deebii quubsaa kennamuu fi dhugaa gootummaa kee ilaalee si faarsa jechuudha malee arrabsoo akka bara ammaa miidiyaa hawaasaa fi gartuu fi gurmuutti ijaaramanii waliin addeessani. Kanaafuu gootummaa akka kalee qabannee wal haa jajjabeessinu malee waan salphataa hojjechuu haa dhiifnu. 6. Kanaan dura Oromoon nama qabsoo isaa irratti gufuu ta'uun keessaayyuu nama kofa uummataa saaqu iccitii hawaasaa laatu gabaatti baasee gucatti qabsiisee guba. Kun immoo firaa fi alagaa hin jedhamu. Kanaaf Oromoon walii galtee qaba ture. Har'a immoo gandaa fi akkaataa amantaatiin illee wal ijaarree waan adeemnuuf yeroo namni gosa tokko qeeqamu dubbii dhugaa dhiifnee dubbii gandaatti dachaana. Kanaaf Oromoon dubbii warra seexaaf seenaa gatee itti jiru kana keessaa ba'uuf gootummaa kalee sana qabaachuu qaba. 7. Dhumarratti kan hin jechuu barbaadu Oromoon gaafa lolaaf ba'u lafee jedhee nyaata waliin nyaata. Namni nyaata sanatti akka tasaa dhaquyyuu dhiisee galuun qaaniidha. Kun immoo irbuu yookaan waadaa jaalawwaniiti. Amma namoonni marsaalee hawaasaa irratti maqaa kan wal balleessan kan irbuu waliin qabanis miti. Alagaanuu walitti nama naquuf hojjechuu mala. Furmaati waliigalaa akkan ilaalutti gootummaa daa'imman Oromoo gama tokkoon Oromoo du'u qofa arganii Oromoof hin du'a jedhan kana jijjiirree Oromoof hin ajjeesa jedhanii diina akka gombisaniif waraana Oromoo bulchiinsa gadaan hoogganamaa ture sana haa yaadannuun jedha. Yeroos waraana humna ittisa uummataa ta'e ijaarrachuu dandeenya. Barreessaan barruu kanaa Noolee Buttaati. Qalamni kee hin bu'in hirmaannaa keessataaf fujannaa horaa bulaa. Biyya ni qabnaa jiruun saamamne biyya ambaarra labuu mudanne. Biyya ni qabnaa jiruun saamamne biyya ambaarra.
labuu mudannee yaa rabbii guddaa maaf nuti ustaa haqa keenya irratti mee nu godhii abbaa nurraa guutimee yaa rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i biyya teenya irratti mee nu godhii abbaa nurraa guutimee yaa rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i biyya teenya irratti mee nu godhii abbaa nurraa guutimee sitti waywaannee Rorroo gabrummaanii dadhaabannee nurraa guutimee sitti waywaannee irree nu cimsii irra nu aansii bilisummaadhaan nu qananiisii nurraa guutimee rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i biyya teenya irratti nu godhii abbaa nurraa guutimee rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i haqa keenya irratti nu godhii abbaa Ergalee dhabnee lubbuun jiraatu bobbaanee galuuf nama gaafatu geenuun ji'i asitti aansi biyya teenya irratti nu bilisoomsi nurraa guutimee rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i biyya teenya irratti nu godhii abbaa guutimee rabbii guddaa deddeebitee gabrummaan addaa dandeettiin teetii geenuun ji'i haqa keenya irratti nu godhii abbaa biyya ni qabnaa jiruun saamamnee biyya ambaarra labuu mudannee yaa rabbii guddaa maaf nutti ustaa Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aa kanuma irratti goolabna. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa guyyaa biroon haga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.